Harka fuunee abdiidha miiltota eekirraa chaanaalii keenya sabskraayibii gochuu hin dagatina akkasumas notification beelii tuquu hin dagatina isiniin jenna. Ka wajjin hin ilaallu Flexi Boxidha. Flexi Boxini CSS attribute garaa walitti dabaluudhaan powerfully grid layout ta'e akkamiinitu develop gochuu dandeenya yookaan immoo dalaguu dandeenya isa jedhudha jechuudha. Flexi Boxini responsive dha yeroo jennu size screen keenya yeroo dabalaa deemutti yookaan yeroo hir'ataa deemutti akkasumas immoo wantooti achirra jiran elementoonni Flexi Box kanaan hojjetaman hundumti isaanii responsive godhu jechuudha sanarratti hundaa'uudhaan. Kanaaf iyyuu reorganize of godhu fi masaanitiin yeroo walitti screening keenya shrinkii ta'usa ta'u yeroo expandii goonutti maal ta'u isaanii respondii godhanii ofii isaanii reorganize of godhu jechuudha. Kanaaf iyyuu kana eegaluudhaaf as gubbaadha akkuma argitanii divisionii tokkoon qaba parentidha kuni jechuun warreen afanii kanaaf jechuudha. Isaanis eegufaadha 1 2 3 4 5 warra jedhan kanaaf inni kuni yookaan inni dudduubisa background coloring isaa yellow ta'ee fi bordering isaa gurraacha ta'e kun maalidha isaanii fi family dha jechuudha. Isa kana irratti hundaa'uudhaan amma maal godha jechuudha Flexi containerii kana keessatti class kana keessatti ni specify godha jechuudha. Ammas dhufee dot jedheen Flexi container jedha. Flexi container jedheen kana booddee qoshee guddisuudhaaf as keessatti display Flexi jedha. Display Flexi yeroon jedhutti maal ta'a jechuudha kunas yeroo refresh godhutti row qabatu row kana dhufanii qabatu jechuudha. Amma row kana qabachuu isaanii qofa osoo hin taane yeroo row kana qabachuu qofa osoo hin taane maal gochuu danda'u nurra jiraata jechuudha itti aansine direction isaaniis define gochuu fi qabna jechuudha. Kanaafuu as keessatti maal jenna Flexi direction jenna jechuudha. Flexi direction jennee immoo maal faa gochuu fi dandeenya fakkeenyaaf kolumanii gochuu dandeenya. Kolumanii yeroo goonutti maal ta'a asii gadi ta'a jechuudha. Isa sila waan ture amma asii gadi ta'eera jechuudha. Yoo immoo fakkeenyaaf reverses gochuu dandeenya. Reverse kolumanii yoo goone immoo maal ta'a lakkoofsi 1 2 3 4 5 jedhee asii gadi jiru kuni 5 4 3 2 1 ta'a jechuudha. Walumaa gala akkuma argitan kanatti jechuudha. Deebi'ee immoo row gochuus ni dandeenya jechuudha. Rows reverse gochuu dandeenya fakkeenyaaf row reverse yoo goone lakkoofsi kun 5 irraa kaasa yookaan duubaa kaasa jechuudha. Yoo garuu row goone maal ta'a jechuudha 1 2 3 jedhee itti fufaa jechuudha. Ala kanaanii maal ta'a jechuudha. Deebi'ee maalidha inni taanu erga kana goone justify content isaan immoo justify goona jechuudha. Justify content yeroo goonutti immoo maal goona jechuudha movie gochuudhaafis kan nu gargaarudha jechuudha. Fakkeenyaaf Flexi start yoo jenne Flexi start yoo jenne akkuma jenne isa qabata gara harka kana qabata jechuudha. Sababiin isaa Flexi start sababii ta'ee jiruuf jechuudha. Bakka inni start Flexi kun kan inni start ta'asiinidha sababii ta'eef. Yoo Flexi indii goone Flexi indii yoo goone immoo maal ta'a refresh goona. Yeroo kana goonutti kana yeroo movie goonutti maal ta'a jechuudha response godha la akkuma isin argitanii gara Flexi sun indii ta'uttitu justify ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanaanis gochuu dandeenya. Kana malees immoo wanti guddaan asirra jiru space between gochuu dandeenya. Space between yeroo goonutti maal jechuudha warreen kana gidduu tokko isaanii gidduu as gidduu space godha as gidduu space godha asiis godha in godha jechuudha. Kana yeroo goonutti maal kan godhu laata amma yeroo akkas goone yeroo nuun deemnutti space achi gidduu maal ta'a deema dabalaa deema jechuudha. Inni taane jiru maalidha Flexi space around dha jechuudha. Space around yoo goone maal ta'a jechuudha asii dhufee around hundasaa gama kanaanis asiinis gama kanaanis hundumasaa around irratti maal godha jechuudha space godha jechuudha akkuma mul'atu kanatti. Property biraa ilaaluudhaaf immoo sitti maal jenna align item goone align item kanarratti Flexi start gochuu dandeenya. Flexi fakkeenyaaf Flexi start yeroo goonutti maal ta'a jechuudha elementooti kuni bakka startiin jalqabarra jira sababii ta'ee fi naannoo kana ta'a jechuudha.
jalqabarra taa'u jechuudha yoo refresh goone jechuudha. Garuu maalidha asirratti wanti isin hubachuu qabdani wanti kun akkaataan taa'umsa isaatii roowudha. Kun roowuu tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa shanaffaa ta'ee jira. Garuu sababii displeeyin isaa fileeksii ta'eef maal ta'e jechuudha roowuu tokko qabatee taa'ee jechuudha asirratti akkuma mul'atu kanatti jechuudha. Kanaafidha jechuudha kan inni akka kana ta'e. Kanaafiyyuu amma inni kun eessa jira jechuudha akka normaaliitu ta'e bakka kana jira jechuudha. Utuu fileeksii hin taane ta'e jechuudha bakka kana. Kanaafiyyuu kana ta'a jechuudha. Amma fileeksii indii yoo goone immoo maal ta'a jechuudha gara isa kun naannoo kana ta'a ture miti gajjallaa kana dhufa jechuudha amma wanti kun. Kanaafiyyuu haaluma argatanii ilaala goda kana dhufe jechuudha. Kana malee immoo seentariis gochuu dandeenya. Seentariis gochuu ni dandeenya jechuudha. Kana booda yeroo seentarii goonutti maal ta'a jechuudha gidduu dhufee ta'a jechuudha. Akkuma argitan kana responsiiviidha jechuudha. Yeroo inni guddachaa deemu maal jedhu duukaa kan dhibama waan ta'udha jechuudha. Inni itti aanu align seentariidha. Align contentiidha. Align contentii yeroo align goonutti space fakkeenyaaf around gochuu dandeenya. Kana dursa garuu utoo kanan godhin dura garuu maal gochuu qabna fileeksii raappii gochuu danda'u nurra jiraata. Fileeksii raappii gochuu yeroo jennutti waan inni ta'u inni kuni gadi darbaa jechuudha inni xumurarra jiru. Sababiin isaa maaliif raapper ta'ee jira jechuudha walitti. Kanaafuu hundumti isaayyuu akka barreeffamaatti walitti hidhamee jira jechuudha. Haala kanaan raapper ta'ee sababii jiru. Kana booda asirratti fakkeenyaaf align contentii yoo goone space between yoo goone save jennee maal ta'a jechuudha. Akkuma argitanii kanaafi elementoota sana gidduutti spacein maal ta'eera spaceii guddaatu jira jechuudha. Spaceii jira jechuudha elementoota sana gidduutti. Fakkeenyaaf space around yoo goone immoo maal akka inni ta'u walumaan ilaala jechuudha. Kana booda space around qaba ta'u align wanti sun seentarii haa ta'uyyuu malee elementiin suni gaafa waan ta'u gara seentariitti gadi dhufa jechuudha. Akkuma argitanii space around karaa gararraas karaa gidduu kana sababii kennameefii fi wal qixxee qabaata jechuudha alignmentiin isaa. Garuu space between irratti akkuma san argitanii between elementiidha malee contentii kana jala isaa kana jechuun jala kana asiin jechuudha spacein hin jiru. Deebi'ee irra keessaanis spacein hin jiru jechuudha. Sababiin isaa maaliif between yookaan kana gidduu lammaanitti kenname jechuudha. Elementoota gidduutti kan kennamedha. Maleessa around miti jechuudha. Garuu space around yeroo ta'u akkuma argitanitti maal ta'a jechuudha. Spacein asiinis jira, asiis gidduu elementootaas jira, asiis jira jechuudha. Haala kanaanis gochuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabaatti dhiifama kana fakkaata. Fileeksii boksiin responsiivii fakkeenyaaf yeroo baay'ee fa'a meenuu responsiivii ta'e fa'a yookaan navigeeshinii responsiivii ta'e haala kanaan hojjechuu dandeenya. Fileeksii boksii haalota garaagaraa keessatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kutaa itti aanu wal arginaa miiltoteek chaanaalii keenya sabskraayibii gochuun dagatina galatooma.